Fuuni maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata rabbii. Isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna. Akkam jirtu fayyuma keessanii jiruu simbirratti akkam maal fakkaatti nu biratti bareeda nu jirraa isin nu ga'e galata rabbii. Egaa har'a mallattoo maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Egaa har'a dhugaa maalan qabadhee dhufe settan banne geeruu baaduu keenya fiifama isiniin jenna. Xiqqoo haala jireenyaaf nuuf hin mijanne kaasoo wajjin erga hojjechuu ibsine baatii tokko moo baatii lama akkas ta'uun oolu. Kanaaf baduu keenyaaf nuuf falchaa isiniin jenna. Inni biraa immoo yoo dhugaa sababiin nuti banne jechuudha tokkoffaan maal seetanii egaa akkuma beekamu hojii dhuunfaa kan hojjedhu jira. Hin beektan hundi keessan jechuudha. Hojii asitti hojjedhu jira. Hojii miidiyaa osoo hin ta'in kan dhuunfaa jechuudha. Innaa saniif jenneeti xiqqoo daa'ima wajjin naaf mijachuu didee akkasuma viidiyoos immoo yuutuubii siin haafne guutumaan guutuutti haafne jechuun hin danda'amu. Sababbiin isaa daa'ima wajjin nu mijachuu didee hojii wajjinis naaf mijachuu didee akkasumas immoo egaa hojii biraattis hojii horii aannaniitis waan jiraniif isaanis nyaata sa'aatii aan barbaadanii bakka naaf hin mijanne kana jedheetanii hojjettuu yookiin immoo gargaartuu mana keessaa kaasuu wajjin qacaranne jechuudha. Kaasuu olii gallee qacarannee turre. Garuu hojjettuun teenya akka inni jedhamutti barumsa baratte jechuudha olii galteen hin barattuudha. Bakka nu bira waan hundaa dandeenyee bakka kan barsiisu jechuudha. Numatu barsiisa. Innaa kanaaf amma erga dhuftee nu biratti ji'a tokko minaamin jechuudha. Ji'a tokkoo fi barumsa duratti dhuftee minaamin jechuudha. Innaa maaltu nu mudate seetanii gizee tokko dhugaa dubbachuudhaaf dubara ta'uu kiyya baay'ee tokko naara jechuudha. Baay'ee tokko naara dhugaa dubbachuuf dubara ta'uu kiyya jechuudha. Keessattuu miidiyaa kana irratti olaala. Kan miidiyaa irratti ilaallee bakka kana wanni kun dhugaadha kan jennu an dhugaadha moo soba kan jedhu dhugaa bakka gizee tokko dhugaa natti fakkaatu wanna miidiyaa irratti kun bakka qaamumaan narra ga'e jechuudha. Wanna namarratti ilaalee jibbu dhugaa qaamaan narra ga'e jechuudha. Innis maali yoo jettan egaa akkuma hojjettuu akkuma jedhe fidannee turre egaa xiqqoo firooma qabdi gara kaasuutiin gara kanaan sun ta'e gara kaasuutiin firooma xiqqoo hin qabanii. Kanaafiyyuu amma hojjettuun teenya sun maal seetanii garaatti qabdee garaatti baatteerti ganaa waggaa koo afur intala waggaa koo afuriiti ganaa jechuudha. Nuti hin beekne maatuma biratti guwattee ufteedha. Maatuma biratti baattee uftee innaa ani yoo na bira dhuftu gaafadhe bargit maalidhaa akkamitti garaan kee kanatti sii guddata maasii guddata minaamina silaati ganaa daa'ima jennaan nyaata minaamina iraata nan qannasan maan achitti iraata nyaadhu naan jetti. Firaafiree minaamina kan muuzii gizee tokko bakka mucaaf waan binnuuf isa nyaaddaa itti shiyyenneetuma onno jenne iraata garuu nan jette malee guyyaa tokko isteen beektu jechuudha nyaatte iraata. Innaa amma mana barumsaa gillii baratti birri'an jechuudha. 950 kaffalamaa fi innaa nuti ganama qursii goonee misaa fudhattee deemti waan ta'eef gillii isaa 9:00 yaa'u fudhanitti mana geesse. Qursii goonee fi misaas fudhattee deemti. Deemte bakka barumsa inni gaggeessine tamaarii inni gaggeessine yoo si geessu jedha ciniinsuun mana barumsaatti qabde ciniinsuun mana barumsa keessatti hin qabde kaza barsiisonni nu dawwalanii kana jedhamtu micayyoon akkana jedhamtu teessanii miti ennaan teenyannee kaza mana yaalaatti barsiisonni immoo gaafatamummaa qabu waan ta'eef mana yaalaatti fidanii yoo fidanu nuti kaa jechuun hin dhukkubsatte nuun jennaan dhukkubuma seene bakka injiraame irra gizee tokko bakka maal taatee dhukkubsatte minaamina jedhee ani cannaqame jechuudha. Amma yoo mana yaalaa seenanu da'umsa jedhan da'umsa dafaatoo uffata daa'imatti kaanii fi kan daa'imaan qaban fidaa koottaa ishee afis bijaama fidaa koottaa yuunifoormiyaan jirtu waan ta'eef ilaala gudi gizee kana dhugaa dubbachuudhaaf
Inni kaasuu irratti dabalanii kaasuun ni naqee anis immoo manni yaala numa bira waan ta'eef fagaatu anis na naqee uffata minamina qabee yoo naqu operaasyoonii chaarjarii amma dandeessuu ganaa daa'ima waggaa 14 jiran qasmiin na cabe qasmiitu na cabee dubara ta'uu yaadu sanni of jibbe waqqa dubara ta'uu dhuga anis garuu ganaan alaa wannan aluun beeku ganaa ammas dubarris ganaa uftii ta'a isa waaqa beeka waan ta'eef egaa dubara ta'uu bakka baay'ee tokko na jibbisiise dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa siniin jedha akka hawwannoo jedhu immoo qaallee miti jechuudha. Viidiyoo isinitti miicayyoo isinitti agarsiisuu nan danda'a. Innaa kanaaf guyyuma sanii jechuudha. Teenya gara sa'aatii 6 minamina takkas taate ganama sa'a 4tti takka immoo barattuu gola 6 teenya barattuu gola 8 tokko 4 gola 8 baratte. 9 turteeyyuu bara darbeen daggamte nama bira teessee baratti bara darbesi. Innaa sila 9 turteeyyuu jechuudha. Kanaaf yoo ka'ee naqu akkasuma bakka da'umsuma kiu jechuun amma asallaan finfinne natti fakkaachuun amma kan jedhe kamaalan godha. Innaa baay'ee tokko ulfaataa kanatu jira amma ijoolleen gizee kanaa inamanamanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko qasmii keenya nu cabe nuti nu gargaartennee finne amma deessee haadha daa'imaa taate waggaa 4tti ciisti. Aduu sanis kan gola 6 takka akkuma ishii kana deesse innaa nama 3 turee jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf bannee sababbiin nuti banne tokko kanaa deessuu warra isaarraa isinii akkam jirtan baay'ee si yaadne dhugaa dubbachuudhaaf egaa amma deebinee nufna waaqayyo hoo jedhe. Kanaaf viidiyoo keenya immoo laayik sabskiraayib sheer nu gochuu hin dagatinaa. Warri sabskiraayibiin gin gammanneerra baay'ee gammachuu keenya sanitti nimne sabskiraayibii 5,000 gallee jirra jechuudha. 5,000 seennee jirra. Warroonni sabskiraayibii gootanii guddistan baay'ee sin jaalanna baay'ee tokko sin jaalanna warroonni haftanillee sabskiraayibii bicha miti laayikii illee godhaa bilees viidiyoo laaltan baay'ee keessan jechuudha. Laayikii hin gootan nama baay'eetu ilaala garuu laayikii nama muraasa jechuudha. Kanaaf laayikii illee godhaa kaffaltiin qabu waan ta'eef kanaas hin jira. Kanaafiyyuu nuti sin bannu bakka ammaan asitti hin deemina waaqayyo hoo jedhee yoo waaqayyo nu eeyyamin deebinaa sin hin jira. Sanirra kanaaf naguma jirra galata waaqa hundi keenya nagaa nuuf taasin jaalannaa chaaw.